Donald Trump warra Illuminati jedhaman keessa jiru. Jay-Z, Beyoncé, Oprah, Katy Perry. Anismo Pireezidaantii duraanii Ameerikaa Barack Obama hanga BBCtti namoonni jiran hundi garee Illuminati jedhamu keessa jiru jedhamuun himatamu. Gareen icciitii Illuminati jedhamu namoota jajjaboo fi aangoo qaban of keessaa qabaa jedhama. Jarreen garee kana keessa jiranis caasaa bulmaataa addunyaa haaraa fiduu barbaaduu isaaniin jedhu. Waa'ee warra Illuminati dhageessaniin beektan yoo ta'ellee mallattoolee isaaniin bakka bu'u jedhaman argitaniitu ta'a. Mallattoo rogshanee urjii fakkaattu fakkii ija tokko waan hunda argiti jedhamtee amanamtuu fi nootii baankii Ameerikaa irra jirtu. Itoophiyaa keessattis lakkoofsi 666 akka mallattoo Illuminati tokkotti yoo himamu ni dhageenya. Yeroo kaan immoo mallattoowwan ciicachiisan yookiin shakkisiisan viidiyoo muuziqaa keessatti illee ni dabaalamu. Fakkeenyaaf sirba Rihaanaa SNM jedhu keessatti gaazexaan sobaa tokko giiftii Illuminati jechuun mata duree yeroo ishee taasisu ni argina. Haa ta'u malee namoonni beekamoo fi aangoo qaban kunneen dhimma kanarratti maaliif ifatti hin dubbatan? Maaliif harka keessaan qabnu hin jedhan? Ta'anii ittiin bashannanu, ittiin basha'u. Oduun kun isaaniif madda bohaartiidha. Oduu shira bara 1966 xaxame tokko yaadadhe akkas jedha. Weellisaan British Paul McCartney kan baandii beekamaa The Beatles jedhamuuf weellisu sirba isaa waraabee yeroo manatti deebi'u karaatti balaa konkolaataan du'e. Sana booda DJ bifaan isa fakkaatuu fi sagalee isaa keessuu barate tokkoon bakka buufamee jedha oduun shiraa sun. Paul gaafa tokkollee achi as ba'ee oduun kun sobadhaa jedheen waakkanne inuma callise. Akkanan yaadutti innis akkuma Riyaanaa fi Beyoncé faa raagoo kanaan bohaaraa ture. Jennaan jenne malee warri Illuminati jedhaman kunneen eenyu isaani? Hayyoota of dhoksanii addunyaa kana bulchuu fi to'achuu barbaadanidha. Beekumsi qabatamaa hanga yoonaa jiru akka agarsiisutti warri Illuminati kun hawaasa icciitii bulchiinsa walabaa Jarman Biveerii jedhamtu keessa jiraatantu jaarraa 18ffaa keessa hundeesse. Hawaasni icciitii warra Biveeriyaanii kun warra falfaltuu, warra amantii fi aangoo mootummaa warra mormu ture. Kitaaba qajeelfamaayyuu qopheessanii ture. Kitaabichis akkas jedha. Ajajichi kunoo yeroo warra shira xaxuun loogii daldalanii goolabuuf dhufeera otoo isaaniin cunqursiin isaan to'anna. Gareen Biveeriyaanii kun dhumarratti dhageettii dhabaa dhufe. Garee Illuminati isa ammayyaa waliinis hidhatan qabu. Odeessi shiraa yeroo ammaa dhageenyu kun warraaqsa warra Diskoordiyaanii irraa dhufe. Diskoordiyaanizimiin bara 1965tti jalqabee jedhama. Waajjira abukaatoo dhimma yakkaa Texas jiru keessatti. Hiriyoonni mana barnootaa Greg Healy fi Kerry Thornley maashinii fotokooppii waajjirichaa fayyadamuun qajeelfamoota yayyaba Diskoordiyaanii baay'inaan maxxansan. Kitaabichi hanguma nagaan barbaachisu hokkorri yookiin jeequmsi ni barbaachisaa jedha. Haaluma kanaan Diskoordiyaanizimiinis hordoftoota horachuu jalqabe. Jaalleewwan lameen maayikoo jedhanii oduu sobaaf jettee facaasuu itti fufan. Ergamni isaanii kun inumaayyuu lammiilee Ameerikaa lama barreessaa Roobert Anthony Wilsonii fi Roobert Shea jedhamaniin ittuu babal'ate. Wilson barruulee bohaartii dhiirotaa irratti gulaalaa ta'uudhaan hojjetaa ture. Jarreen lamaan kun kaanee asoosama barreessinaa jedhan. Asoosama shiraaf xaxaa jajjabaatti daballaa jechuunis koratan. Maqaa isaa Illuminaatis jedhaniin. Hojiin isaanis suga guddaa argatan. Jiildii sadaniinis walitti fufinsaan maxxansan. Waa'ee Illuminaatii kana beekaadhuma ololaa fi oduu sobaa facaasuun ittiin bohaarsuu yaadan. Karoora isaanii kanas miidiyaa idileetti xalayaa barreessuun jalqaban. Barruulee beekamaa bashannanaa dinqisiifattoota namoota beekamootiin qophaa'uttis barreessan. Kana malees barruulee bohaartii isaanii irratti baasan. Xalayaa dubbistoota maqaan isaanii hin himamne irraa argatan jedhanis wanti Illuminati jedhamu qabatamaan hin jiru jechuun maxxansuu jalqaban. Jira yookiin hin jiru jedhanii addan baasan. Dhimmi kun waan hin mirkanoofne ta'uunsaa badaa waan nama yaaddessu hin turre. Ijoo dubbii kan ture namoonni waa'ee Illuminati kana haasa'uu isaanii qofa. Ati akka dubbisaa tokkotti waa'ee isaanii akka gaafattudha kan barbaadamu. Dhugumaan qabatamaan jiruuyi akkati jettu. Oduun mirkana hin qabne kun biyya waliin ga'e ni babal'ate. Kitaabni Roobert Fay icciitii bara sanaa pirezidaantii Ameerikaa yeroosii John F. Kennedy eenyu ajjeesee hibboo jedhuuf Illuminaatiidhaa deebii jedhu kenne. Yaadoti shiraa kitaaba kana keessatti xaxaman yaada yookiin nuuressa namoota kunneeniin kan kalaqaman haa ta'an iyyuu malee akka amanamaniif jecha dhugaa fi ragaa gahaa taheen deeggaramaniiru.
Kanneen keessaa garuu inni adda jedhame hundeessaan warra Illuminaatii Biveeriyaanii Adam Weespo pireezidaantii Ameerikaa Joorji Waashingtan ajjeeseet eenyummaa isaatti of fakkeessuun bulchaa kan jedhudha. Warreen yaada shiraa kanatti amanan suuraan nootii doolaara abbaa tokkorra jirullee kan Adam akka ta'etti himu. Kitaabni isaanii abbaa jildii 3 gabaa idilee irratti beekamtii hin argatiin iyyuu malee Liverpool keessatti tiyaatira dheeraa sa'aatii 8 fixutti geeddaramuun qophaa'ee baay'ee jaalatamee ture. Barteen baruulee maxxansaa bara 70moota keessa ture addunyaa yeroo ammaa akka malee walitti hidhateerraa boodatti kan hafe fakkaata. Haa ta'u malee jetteen dubbii Illuminaatii ammallee miidiyaa hawaasaa fi marsariitiiwwan Reddit jedhaman fa'aarratti tamsa'aa oola. Waltajjiiwwan kanarrattis namooti itti amanan yaada shiraa isa deeggaranii fi jaalatan filachuun akka jiru mirkaneessuuf ragaa dhiyeessaa oolu. Garee Illuminaatii jedhamu kanatti amantanis amanuudhaa baattanis waan qareeyyiin kunneen jedhanitti amanuuf garuu dirqama qabdan qorattanii qo'attanii murteessuun qooda keessan.